Kun qophii raadiyoo Finfinnee torbanitti guyyaa tokko gaafa qibxataa gama saatalaayitiidhaan sarara Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irratti isiniif tamsa'udha. Dhaggeeffattoota keenya ashamaa nagaan keenya isin haa qaqqabu. Qophiilee keenyaarraaf qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Turtiin shaan waliin isiniif hawwinaa sagantaa keenyaarraa qindeessuun haga xumuraatti kan isin waliin turu an Odaa Sabaati. Walga'iin waldaa qorannoo Oromoo yookaan OSA kan walakkeessa waggaa biyya Ameerikaa kutaa Washington DC keessatti gaggeeffamaa ture xumuramee jira. Waahilli kiyya Daraaraan Daadhii walga'icha irratti hirmaatee jira. Haala ittiin walga'ichi gaggeeffamaa ture xumura walga'ichaa irratti Washington DC irraa gabaasa nuuf kennee jira. Oduu keenya booda qabannee isinitti deebina. Qophiin bohaartii maal naaf wayya jedhus qaamuma qophiilee keenya guyyaa har'aati. Dursa oduu gurguddoo torbanitti haceenu. Hayyuun Oromoo obbo Eda'oo Booruu biyya maatiin isaanii argamu Oromiyaa magaalaa Maqiitti guyyaa gaafa adoolessa 30 bara 2017 iddoo abbaan isaaniitti awwaalaman cinatti awwaalchi isaanii raawwatee jira. Uummanni Oromoo baay'een buufata xiyyaaraa magaalaa Finfinnee Booleetti argamuun simatan. Haga Maqiitti hordofanii kan deemanis danuu yoo ta'an dargaggeeyyii naannoo magaalaa Maqiis kan kumaatamaan lakkaawaman sirna awwaalcha obbo Eda'oo irratti argaman jiru. Akkuma yaadatamu obbo Eda'oon Booruu raadiyoo Finfinnee irratti yeroo dheeraaf seenaa ilmaan Oromoo fi seenaa Finfinnee bal'inaan himaa turaniiru. Atileetiin Oromoo Caalaa Biyyoo kan fiigicha meetira 3,000 irratti hirmaachuun beekamu waggoota lamaaf akka dorgommii kamirratti iyyuu hin hirmaanne argamee jira jedha Associated Press. Caalaan leenjisaa isaa Yohaannis Muhammad jedhamu rukutee madeessuudhaan himatame. Hanga ammaattis poolisiidhaan barbaadamaa jiraachuu isaatu dubbatama. Atileetotni Oromoo gama loogiinsa sanyii fi eenyummaadhaan dhiibbaa guddaan akka irra gahaa jiru sabaa himaa hedduutu dubbachaa jira. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa obbo Hayilee Gabrasillaasees caalaatti dhaadachaa jiraachuu fi itti agarsiisna jechuun sabaa himaalee biyyattii garaagaraa irratti ba'ee hammeenyaan dubbachaa jiraachuun isaas beekame. Qubattootni Raastafariyaan jedhaman Oromiyaa naannoo Shaashamannee lafa hektaara 1,200 irra qubatan waraqaa eenyummaa argachuuf jiru. Akka Associated Press gabaasetti warri Raastafariyaan kun bara 1950 mooticha Hayilee Sillaaseedhaan naannoo Shaashamannee qubsiifamanii kan turan yoo ta'u, hanga ammaattis waraqaa eenyummaa osoo hin argatin jiraachuu isaaniiti. Mootummaan Itoophiyaa dilaala gibiraa humnaa olii daldala xiqqoo irra kaa'ee dhiise jedha Afrikaan News. Erga mormiin cimaan naannoo Oromiyaatti ka'ee booda warri buna karaa irratti gurgurtan kanneen rifeensa sirreessitanii fi kanneen kana fakkaatan biroon waanuma isinitti fakkaate kafalaa jedhamaa jiraachuus odeeffannoon arganne tokko tokko ni ibsa. Mootummaan Itoophiyaa aangawoota isaa 37 malaammaltummaadhaan himatee hidhuu fi mana murtiittis dhiyeessee jiraachuu isaa sabaa himaaleen biyyattii hedduun gabaasan. Aangawootni kun maallaqa biiliyoona 1 olitti shallagamuun kan himataman yoo ta'u, mirga wabiis dhorkatamanii kan jiran ta'udha. Qeeqxootni akka jedhanitti ammoo mootummaan Itoophiyaa himannaa kana fakkaatu aangawoota isaa irratti kan inni baneef malaammaltummaa hir'isuuf osoo hin taane fuulleffannaa uummataa hatuuf yaadeeti jedhu. Egaa oduu gurguddoo biyya keessaa ka torbanii nuti har'aaf qindeeffanne haguma kana. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Dhaabbatni Oromoo biyya alaamaan dheeffate waldaan qorannoo Oromoo yookaan OSA'n waggaatti yeroo lama jechuunis walakkeessa waggaa fi xumura irratti walga'ii isaa gaggeeffata. Dhaabbatni kun erga bu'uureffamee waggaa 31ffaa lakkoofsisee jira. Kan inni irratti xiyyeeffatus bu'aa ba'ii rakkoo fi jiruuf jireenya Oromoo irratti yoo ta'u, dhimmi barnootaa, afaan, dinagdee, hawaasummaa, seenaa, saayinsii fi siyaasaa dhimmoota akka ijootti irratti fuulleeffatamanii qorannoodhaan dhiyaatanidha. OSA'n yookaan waldaan qorannoo Oromoo kun walga'ii isaa 31ffaa kan walakkeessa waggaa bara 2017 biyya USA yookaan Ameerikaa kutaa Washington DC keessatti Yuunivarsiitii Georgetown keessatti adoolessa 28 irraa hanga 30tti gaggeeffatee jira. Walga'ichi akkamiin adeemsifamaa ture, dhimmoota akkamiitu akka ijootti irratti xiyyeeffataman, laafinaaf jabeenyi isaa maal ture kan jedhuu fi jijjiiramoota uumaman irratti waahila kiyyaa walga'icha irratti hirmaate Daraaraa Daadhii xumura walga'ichaa irratti bilbilaan haasofsiiseen jira. Innis kunoo. Tolee, egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma isiniif ibsee walga'iin OSA yookaan waldaa qorannoo Oromoo
31ffaan biyya Ameerikaa kutaa Waashingten DC keessatti gaggeeffamaa jira. Daraaraan daadhii bakka sanatti argamee walga'icharraa hirmaachaa jira. Amma isatu achirraati gabaasa nuuf kenna. Tole egaa Daraaraa sagalee kiyya ni dhageessaa? Sinna gaayee. Walga'iin OOSA yookaan waldaan qorannoo Oromoo 31ffaan biyya Ameerikaa kutaa Waashingten DC keessatti gaggeeffamaa jira. Mee ati achirratti hirmaachaa jirtaa? Dhaggeeffattoota keenyaaf akka ati ibsitu kanan barbaadu. Walga'iin OOSA kabaranaa kun akkamiin gaggeeffamaa jira? Waa'ee walga'ii OOSA kana ilaallates waan dhaggeeffattoota keenyaaf himtu yoo qabaatte. Galatoomi egaa akkuma jette guyyaa lamaan kana 930 kana qorannoo adda addaa hayyoonni Oromoo baay'inaan Oromoodha. Sabni biraallee ni jiranii. Fakkeenyaaf Profeesar Asmaroom Laggas kanaan dura sirna gadaa irratti qorannoo guddaa kan geessisee kitaaballee barreessee turellee hirmaateera. Kan nama lamaa warra adiillee argeera warra qorannoo dhiyeessanii. Baay'inaan garuu harki 99 Oromuma. Biyya adda addaa Awurooppaarraa, Fiinlaandirraa, Awustiraaliyaarraa, biyya Ameerikaa kana isteet adda addaa kan walitti dhufanii baay'inni isaanii warri qorannoo kana dhiyeessan barsiisota yuunivarsiitii fi akaadamik eeriyaa irratti namoota hojjetanii. Egaa walumaa gala waa'uma Oromoo fi sirna bulchiinsa Oromoo irratti keessattuu gadaa irratti wannoon isaanillee maal jedhaa? Gadaa as an organizing term of Oromo life, tradition, knowledge, and contemporary significance jedha. Waama kanarratti mariin waama gadaa irratti gadaan akkamiin jiruuf jireenya Oromoo keessatti hirmaannaan gadaan qabu, olaantummaa gadaan qabu, bu'aan gadaan qabu jiruuf jireenya Oromoo keessatti. Egaa kanuma kana dhiyeessanii dubartoonnis immoo baay'inaan hirmaataniiru. Isaanis immoo warri qorannoo kana dhiyeessan hirmaannaa dubartii sirna gadaa keessatti, hirmaannaa dubartii aadaa Oromoo keessatti, dubartiin maaliif haadha gadaa hin taane kan jedhu kuni irra deddeebi'ee ka'aa ture. Egaa kana qorannoon adeemsifamaa dhiyaachaa ture jechuudha. Tole haa ta'u galatoomi Daraaraa. Mee walga'ii OOSA kabaranaa ammatti irratti argamtee jirtu kanarratti namoota hagamiitu irratti hirmaate akkasumas immoo kan waggoota darbeerraan maaltu adda isa godha kan baranaa? Ani kanan OOSA hirmaadhe bara darbee fi bara darbee haalli biyya keessas mufaanni baay'ee waan tureefi namni baay'eetu argame. Nama baay'eedha bakkumti dhaabbatamiyyuu hin turre nama baay'eetu ture. Wanni tokko wanni illee dispilay illee ta'ee agartee namni waa'ee miidhama ilmaan Oromoo kanallee dhiyaachaa ture bara darbee namni baay'ee ture. Baranaan hirmaataa jechuun dhaggeeffataa baay'een hin jiru dhugaa dubbachuudha fi Washington DC sana keessa dhimma biraata irratti haasofnu Oromoo 15,000 oltu jira jedhame. Garuu namni taa'ee dhaggeeffatu nama 200 hin guutu ture. Yeroo tokko 100 gaditti iyyuu gadi bu'aa. Akkuma toopikiin itti toletti seenanii. Egaa dhaggeeffataan xiqqaadha. Isa kanatti akka ati walitti qabdee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsituu fi Daraaraa sin dhaabaa. Mee walga'ii OOSA kabaranaa kana dadhabinni isaa yookaan immoo gama kan biraatiin jabinni isaa maalidha? Hanqinoota akkamiifaatu mul'ata? Wantoota gara fuulduraatti sirreeffamuu malan illee wantoota agartee walitti qabdee isa kana sammaa isaa turte waliin dhaggeeffattoota keenyaaf osoo ibsite. Egaa maali agas mara muuxannoo OOSA keessatti illee waan hin qabnee fi seerri fi heerri isaanii maal akka ta'e hin beeku. Haa ta'uti qorannoo baay'eetu dhiyaatee qorannoo dhiyaatan kun hundi isaa wal fakkaata. Waa'uma gadaatii fi waa'uma hirmaannaa dubartootaa sirna gadaa keessattii fi gender issue waan akkasii kanatu irruma deddeebi'ee guyyaa lamaanuu dhiyaachaa ture. Egaa bakka hir'inaatti kan laalu current issue Oromoo rakkoo har'a challenge seensisa godhe kana waa'ee agartee burning issue wanni ammaa dhiyaachaa turre. Waa'ee Finfinnee tokkoyyuu hin dhiyaanne, waa'ee lafarraa ta'u tokkoyyuu hin dhiyaanne, waan akkasii kuni hin dhiyaanne, waa'ee barumsaa hin dhiyaanne akkanani argetti uummanni Oromoo barumsi hagamiin wal ga'e wal hin geenye lakkoofsi Oromoo han barate meeqa han hin baranne meeqa wanni jedhu wanni riisarchii gara sanaan hin jiru. So probably wanni nan yaadu toopikumti kanarratti duwwaa hojjedhaa jedhee waan kennameef fakkaata. Toopikiin nama hundaatu at some point walitti dhiyaataa wal fakkaataa. Inni biraa sa'aatii tokko keessatti nama 4 dhiyeessa.
sa'aatii tokko keessatti nama afurtu dhiyeessaa namni tokko daqiiqaa 15 qabaachuu representeeshinii isaa dhiyeeffachuudhaaf kana keessatti egaa namichi hin muddamaa representeeshinii isaa fixuudhaaf gaafiin immoo itti fufuu qaba namni uummanni gaafachuudhaaf yeroo hin ga'u yeroon wal hin ga'u namni representeeshinii kana dhiyeessullee waan baay'ate natti fakkaata odoo nama tokkoof daqiiqaa 30 kennanii fi agartee namichillee bal'inaan representeeshinii isaa dhiyeeffataa uummanni illee gaafii gaafataa ture. Egaa kun hin jira xiqqooshii cimina kanneen inni jedhu warri representeeshinii kun dhiyaatan namni kun hundi biyya adda addaa kutee dhufee hojii kana Awurooppaadha agartee kunumtuu cimina mataa isaatii Oromoo dhimma isaatiif wal ga'ee kana hojjechuun akka wiikinasiitti kanan laalu garuu maaf uummanni irratti hirmaatee hirmaannaan namaa maaf hin baay'anne nam beekaa onlaayinillee hin dabarsanii namni dabarsaa jira. Namni manumatti haalaalu waan jedhu seerri hooba hin beeku. Asaan poointi namni akka dhufuu fi waan irratti hojjetame fakkaatu maaliif jennaan namni baay'een dhufe adiraashiin sunillee baay'ee miti. Namni akka baay'inaan irratti hin argamneef sababni kan ta'e gocha hooggantootni yookaan immoo qindeessitootni walga'ii oosaa baranaa kan waldaa qorannoo Oromoo kan baranaa jechuu kiyyaa kan isaan hanqisan irraati kan madde moo namootatu irratti argamuudhaaf kaka'umsa hin qabaanne akka argitetti. Egaa kaka'umsa maaf jennaan hiriyootuma keenya Washington DC jiraatan asitti hin agarre. Fakkeenyaa fi galgala gaafa jimaataa irbaata jedhamee ture aniyyuu hin seenne sababni ani hin seenne fi websaayitii isaan irra tikkeettiin bita yoo jedhee yaalu tikkeettiin kun dhumateera gurguramee dhumeera jedha. Maaliif akka akkas ta'e yeroo tokko gaafadhu waa'ee lafattiinis xiqqoodha namni Yesuus guutaa kanaaf dhumate jedhama. Iddoo xiqqootu qabamee jedhama. Egaa akkana jedhu namni dhufee akka bal'inaan hirmaatu waan hin barbaannee fi waamichi bal'inaan waan godhame natti fakkaatu waan irratti hojjetame natti fakkaatu. Egaa isa kanaan dura ture walgahii Oromoo fakkeenyaa fi OLCdha wal duukaa qabnee ilaaluu dandeenya. OLC Washington DC kanatti ta'ee ture. OLC gaafatti ta'ee ture hoteeluma tokkotti hoteela sana namni buuk godhee achi bulaa konkolaataa ofii achi dhaabaa walgahiinis immoo achumatti. Kanaafuu namni yeroodhaan argama maaliif lafa dhiyoo jira jechuudha. Achuma fooqirraa gadi bu'uu duwwaadha. Yeroodhaan argama namnis bal'inaan argama paarkingii rakkoon hin turre. Kun akkas amma osaa yoo fudhatte namni kun mana firaa bula kun hoteela fagoo bula miilan dhufu laanchidha jedhee nyaata barbaada karaa fagoo deema hanga as deebi'uttu jala darbaa jechuudha. Faasiliitiin akkasii kunillee hin turre akkuma jedhee hubannoo osaa waan hin qabneef ta'uu mala faasiliitiin itti xiqqaata bakkuma buna bitattullee hin jiru jechuudha. Ta'uu qabda iddoo sanaa jechuudha. Tole haa ta'u egaa gabaasa achirraa muraatteef guddoo galatoomii mee walga'iin kun gaafa yoomiiti kan xumuramu guyyaa meeqatu hafee? Already xumurameera sa'a muraasan dura amma xumurree baanerra Dr. Isqeel Gabbisaa kanaan booda pirezidaantii Osaamiti kan itti aanu Tafarii Dr. Tafarii kan jedhan irraa fudhateera. Muddamtuun itti aantee baraachaa nutti immoo itti taatu bakka buutu Kulanii Jaalataa kan jedhamtu ishiinis immoo bakka maqaan ishii ka'ee jira. Kulaniin ijoollee baay'ee yaangii ijoollee umurii ishii 20 keessa jiru. I think she will be yet the youngest. Egaa kana hanittaan immoo walumaan ilaalla kaa'ammaa fi osaan raawwateera. Osaan akka waliigalaatitti instituushinii qorannooti malee waan agasmarallee waan baay'een irraa eeggamu jiru. Haa ta'uuti akka hubannootitti karanti ishuu haala dhimma Oromoon keessa jiru irratti hojjechuu wanni isaan dhoowwaru kanarratti qoratanii soolushinii fiduu wanni isaan dhoowwaru. Rakkoo amma jiru rakkoo Oromoo daangessaa jiru waa'ee Finfinnee kanarratti akka hin qoranne wanni isaan daangessu waan jiru natti fakkaatu kanarratti maaliif akka hin hojjenne hubannoo hin arganne anillee akka dhuunfatitti namallee gaafachuu hin barbaanne maaliif achan jira hin gaafanne meeqa bara dhufumoo ni ilaalla osaan akkatti dhiyaatu. Tole haa ta'u Daraaraa Daadhii Ameerikaa Washington DC Yuunivarsiitii George Town irraa gabaasa keetiif guddoo galatoomii. Sotilee galatoomii fayyaa ta'e. Dhagaa tokkoon simbira lama kottaa dhugaa bashannanaa daldaltoota Oromoos dinagdeen jabeessaa jechuun si yaama. Gosoota dhugaatii biiraa, wiskii, wayinii akkasumas dhugaatiilee filatamoo biroo.
Cheers. Cheers. Mana dhugaatii FB Liquors. Teessoon 1905 9th Street Northwest Washington DC. Cheers. FB Liquors. Amma darabeen kan maallaa fooyyaati. Akkuma yaadatamu xalayaa Gaaddisaan Taammiruu Oromiyaa Finfinnee irraa nuuf erge fuula Feesbuukii keenya Finfinnee raadiyoo irratti maxxansinee torbanoota 3 darbeef hordoftoota keenya irratti hirmaachisaa turuun keenya ni yaadatama. Har'a qindeeffannee isinitti deebinee jirra. Amma gara xalayaa Gaaddisaan maal naaf hooyye jechuun nuuf erge isin dhageessisutti haa ceenu. Dursa nagaan koo dhaggeeffattootaa fi warra raadiyoo Finfinnee haqa qabu. Qophiin keessan maal naaf hooyye jedhu kun namoota rakkoo keessa jiraniif furmaata yookaan fayyina ta'aa jiraachuu isaan arge. Galatoomaa. Tarii maaltu beekaa anis haala jireenya koo keessatti na mudatee tarkaanfiin dhorkaa jiru kanarratti mari'attanii gargaarsa yaadaa naaf gootu jedheen seenaa koo isiniif erge. Yaa ilmaan Oromoo yaada keessan naaf qooddu jedheen isinirraa abdii qaba. Maqaan koo Gaaddisaa Taammiruun jedhama. Haala guddina koo gabaabinaan isinii ibsuuf aladhee kanan guddadhe dhiya Oromiyaa bulchiinsa Benishaangul Gumuz magaalaa Daalittii jedhamutti. Haati koo yeroon umuriidhaan waggaa 2 abbaa kiyya waliin walitti mufatanii nu dhiistee badde. Sana booda abbaan koo dubartii kabiroo fuudhe. Obboleessi koo guddaan Yaadachiis jedhamu yeroon kutaa 7 baradhu DB lootariin ba'ee fi Ameerikaa deeme. Abbaan koo ammoo yeroo ani kutaa 8 baradhu narraa du'e. Yeroon umuriidhaan ijoollee akka ijoollee ollaa koo biroo hiriyoota koo waliin taphadhee gammadee miti kanan guddadhe. Haati buddeenaa koo hedduu na cunqursiti. Mana barnootaa koo sirriitti hordofuu hin danda'u. Sababni isaas ganama qoraan cabsuun laga deema. Achii deebi'ee buddeen mataatti baadheen deeme gurgura. Sa'a dabarseen mana barnootaa deema. Yeroo hunda adabameen ol seena. Gaafii ammoo haadhi buddeenaa koo sababa barbaaddee baadiyyaa fagootti na ergiti. Haati buddeenaa koo ijoollee 3 qabdi. Isaaniin garuu hedduu jaallatti ni qanansiifattis. Miila isaaniin dhiqee raffisa, uffata isaanis anatu miica. Abbaan koo kana hundumaa ni arga. Garuu innis ishee faana bu'ee na abaaruu malee jaalala abbummaa natti agarsiisee hin beeku. Abbaa koo kanan ittiin galateeffadhu yoo jiraate yeroo tokko haati buddeenaa koo Gaaddisaan barnoota dhiisee mana keessaa hojii na gargaaruu qaba yoo jettu abbaan koo lakkee barachaadhuma si haa gargaaru jedhee diiduu isaati. Yeroo hedduu maal qaba haati koo gaafa badde osoo na fudhattee baddee jedheen bo'a. Har'as akkasuma jedheen gaabba. Akkuma isaatti gargaarsa namootni haadha koo beekaniif ollaan naaf godhaniin barnoota koo kutaa 10ffaa xumureen kolleejjii qonnaa baatuu irraa bara 2010 eebbifame. Isan eebbifame gara biyyaatti deebi'een achuma Benishaangul Gumuz magaalaa Sirba Abbayyaa jedhamutti hojii eksteenshiniin qacarame. Baadiyyaa keessa deemeen qonnaan bultoota barsiisaa oola. Haadha kiyyaa nan iyyaafadha. Kaan duutetti jedhu, kaan ammoo naannoo Gaambeellaatti galtee achi jiraachaa jirti jedhu. Gaafuma maallaqa xiqqoo walitti qabadheen haadha koo barbaada jedheen murteessee hojii kootti fufe. Ani Sirba Abbayyaadhaa haa hojjedhu malee torbaniin gara magaalaa Daalettiittan deddeebi'a. Sababni isaas nama ija jaamummaa dargaggummaan jaalladhe arguufan boqonnaa dhaba. Maqaan ishee Dureettii Mardaasaa jedhamti. Dureettii irraa jaalalli kan na qabe bara 2006 keessaa ta'u malee kan murteessinee jaalala keessa waliin seenne bara 2011 ture. Maatiin koo ijoollee dhiiraa malee dubara hin qabani. Maatii ilmaan isaa cunqursee guddisu keessatti waantan dhaladheefis ijoollee dubaraatti siqee hin haasa'u. Shamarran hundi akka haadha buddeenaa koo waan natti fakkaataniif hedduun isaan sodaadha. Nan jibbas. Dureettii yeroon argu garuu garaatu na rifata. Onneenis bishaan na ta'a. Hedduun jaalladhees. Garuu waantan jedhee haasofsiisu hin beeku. Yeroo garaa garaatti haasofsiisuuf beellameen harkuma ishee qabeen boo'ee imimmaaniin dhiqee biraa deema. Maal taate yoo jettee na gaafattus waanan deebisuuf hin beeku. Egaa haaluma kanaan dhuma bara 2011tti Dureettii waliin daandii jaalalaa irra buune. Haa ta'u malee jaalala keenya kan dhaga'an maatiin ishee balaa buusan.
kun ta'uu hin qabu jedhanii narraa ishee dhorkan. Ni dararan, fannisanii reeban. Ta'us isheen anarraa kutachuu hin dandeenye. Bara 2012 keessa anarraa ishee addaan baasuuf jecha Finfinneetti dirqiin galchan. Kan wal jaallate maaltu gargar baasa jedheen murteeffadheen maallaqa akkuma isheetti walitti qabachaa ture fudhadheen anis Finfinneetti gale. Finfinneetti galee yeroo muraasa booda hedduun rakkadhe. Hojii barbaaduuf yaalus geejjibni maallaqa xiqqoo ani kiishaa qabu daaraa godhee an harkatti fixe. Bakkan jiraadhu waan an nyaadhu hin qabu. Yeroo kanatti dureettiin hedduu na waliin rakkatte. Saantima taaksii yookaan geejjibaa manaa laataniifin daabboo naaf bittee lafa deemtee mana barnootaa dhaqxi. Naannoo Tulluu Fichee yookaan Shogalee mandara Caffee jedhamutti hojii guyyaa suphee yookaan simmintoo bukeessuun eegale. Dureettiin mana barnootaa ji'oota muraasaaf erga hordoftee booda barnootni naqagaluu fi dinnaan dhiistee mana teesse. Yeroo kana maatiin ishee qabeenya haga tokko waan qabaniif hojii dhuunfaa ishee akka hojjettuuf maallaqa erganiif. Sana booda lama taanee karoorsinee magaalaa Finfinnee naannoo Dhagaa Booraa yookaan Magganaanyaa Haayolet jedhamee beekamutti mana gurgurtaa uffataa yookaan huccuu bananne. Hojii eegallee yeroo muraasa keessattis dinagdeen guddanne. Wal fuunee waliin jiraanne. Intala durbaa tokko argannee hirbuu jennee maqaa itti moggaasuun keenyas har'a waggaa 2 deema. Haa ta'u malee hirbuun yookaan mucaan keenya isheen dhalatte isa dhalattee kaastee haga har'aatti dhukkubni irraan deemu baay'ee dhukkubsatti. Amma egaa hojjennee maallaqas argannee jirra. Haadha kiyya barbaaduun qaba jedhee dureettii waliin walii gallee iyyaafachuun eegale. Naannoo Gaambeellaa deemeen iyyaafannoo guddoon haadha kiyya argadhe. Haadha kiyya waliin walitti boonye. Nu ilmaan ishee dhiistee kan deemte jaallattee osoo hin taane abbaan koo waan ishee dirqisiiseef nu dhiistee akka deemte natti himte. Anis seenaa erga isheen deemtee ture hunda itti himeen boonyee wal boochisne. Haadhi koo heerumteetti ijoollee 2 qabdi. Anis obboloota koo waliin wal baruu koof nan gammade. Haadha koo fuudhee gara Finfinneetti deemuuf gaafannaan lakki ijoolleen kiyya mana barnootaa haa cuftu ganna dhuftu kottuu na fuudhiidhaan jette. Itti fufuun haadhi koo iccitii jireenya koo dukkaneesse natti himte. Innis abbaan koo inni anarraa du'e obbo Taammiruun abbaa koo isa sirrii yookaan kan dhiigaa kan hin taane ta'uu fi abbaan koo inni sirriin obbo Mardaasaa jedhamuu isaanii natti himte. Akkamiin jedhee gaafannaan mana obbo Mardaasaatii hojjettuu guyyaa yookaan gargaartuu taatee hojjechaa turuu ishee fi fedhii ishee malee obbo Mardaasaan mana isaa keessatti ishee waliin ciisee anis gaafas garaatti ishee afuu koo natti himte. Lafatu naan cite. Obbo Mardaasaa jechuun abbaa haadha manaa koo dureettiiti. Raatuun ta'e. Ta'us ofirratti beeksisuu hin feene. Guyyaa muraasa ergan bulee booda ganna dhuftuun deebi'ee si fuudha jedheen haadha koo maallaqa muraasa kennee fi osoo eenyuun akkam fuudhe itti hin himin biraa deemee gara Finfinneetti deebi'e. Isan Finfinneetti deebi'ee jireenyi koo ni jeeqame. Dureettiin haati manaa koo haadhaan tokko ta'uu baannus obboleettii kooti. Anaaf isheen abbaan tokko garuu mucaa walirraa godhannee jira. Maatiin ishee kan anarraa dhorkaa turaniif maaliif akka ta'e beekuu baadhus har'a garuu nan shakka. Dureettii namni hagas jaalladhu bineensa taatee natti mul'atte. Haadha koo waliin gargar fagaadhee guddachuun koos jireenya koo fayyaatti awwaale. Haadha koof lakkoofsa bilbilaa koo laadheen dhufe. Ta'us yeroo isheen bilbiltee kottuu na fuudhi jettu sababa uumeen hafa. Egaa naman ittiin mari'adhu hin qabu. Kan akkamiin ifa baasanii mari'atu. Tokkoffaa dureettiitti maal jedheen hima. Yoon itti himes of ajjeesti yookaan of miiti jedheen sodaadha. Lammaffaa haadha koo waliin haga yoomiittan gargar citee hafa. Akkamiinan fafa kana itti himes jireenya ishee madeessa. Sadaffaan akkamiin obboleettii koo waliin mana tokko keessa jiraadha. Arfaffaa mucaan gudduutti dhalatte akkamiin godha. Shanaffaa haadha koo akkamiinan gara kootti fudhadha. Maal jedheenis itti hima. Ja'affaan ani ija koo qabadhee yoon bade illee dureettiin akkam taati. Baduun koos furmaata maalii fiduu danda'a. Egaa akkanattiin halkan teessumarra ta'a bula. Na dhukkuba jedhee mana yaalaa deemus
homaa dhukkuba hin qabdu naan jedhan. Namootan itti suqutti rakkoo kana bira qabee yookaan akka seenaa nama kabiroo ta'eetti marisiisuuf yaalus waanni akkanaa safuudha. Kun hin dubbatamu yaada jedhu malee sanarra kan caalu argachuu hin dandeenye. Huqqadheen namaa gadi ta'e. Nan golgolaa'ee jireenyattis hin jiru. Maaloo maallaaf wayya. Adaraa kallattii garaagaraan yaada keessan naaf hiraa. Tarii maaltu beeka? Furmaata waaraa dhabus waan furmaatatti siquu hin dhabu ta'a. Kun isin hin quunnamin. Galatoomaa isinin eeggadha. Gaaddisaa Taammiruu, Finfinnee irraa. Maqaan kiyya Abduudhaa, Naayiroobii Keenyaa irraa bilbila. Yaada san irratti, seenaa san irratti kan jedhu yaada akkasii inni sammuu keessatti kenni fudhatee maalirraa kakaaseeti jechuudha. Hagam dhugaa akka ta'e wanni kun inni illee barbaita gaggaafatuu qaba, investigeet godhuu qaba. Tole. Beekuu qaba. Amma mucaan sunis abbaa tokkorraa akka dhufanii sammuu inni yaadumatu sammuu keessa jira malee hagam dhugaa akka ta'e wanni kuni beekuu hin dandeenye. Kan inni beekuu danda'u yookiin amma inni nature course illee dhoogu jira beekta haadha tiyyallee fidee itti wal barsiisuu maalii jedhu san fidee barsiisuu qabaa. Arguu qabaa. Wanni kun ifatti bahuu qabaa faamilii gidduu jechuudha. Kanatti jechaa jirtu haadha isaa gaaddisaan haadha isaa ka Gaambeellaa jirtu sana fidee haadha manaasaa kana hojii wal barsiisee haadha manaasaas beekuu qabdi, armeensaas beekuu qabdi jechaa jirtu. Yes, dhugaa san gaafatu yookiin itti himullee osoo hin tahin let nature take its course. Haa fiduuti, haa wal agarsiisu, haa wal barsiisu. Jidduu kanatti sammuu isaa keessa waan deemaa jiru suni yoo dhugumatti ka uumamu taate ni uumamaa, namuu information ni argataa, mucaanis ni bartii, innis ni baraa. Dogoggorri kun kan inni amma sammuu keessatti yaadu akka dogoggoraatti kan inni fudhatu kuni dogoggoraa isaatii mitillee dogoggora mucaalleetii miti. Abbaan dogoggoree asitti jidduu kanatti ifattiin baha jechuudha. Haa ta'uuti fidee wal barsiisee wanti kun dhugaadha. Obboleettii isaati kan inni wajjin jiraachaa jiru obboleettii isaati jennu yoo obboleettii isaa taate waliin jiraachuu qaba moo hiikuu qaba moo akkamitti maal gochuu qaba jetta? Inni amma barbaita hiikuun mastiidha sun hiikuu qaba. Tole. Ima hiikuu jechuun akka jaarsaa jaartii yoo wanni kun dhugaa tahee bahee jechuudha. Akka jaarsaa jaartii wajjin jiraachuu hin dandahanii jechuudha. Ta'ullee garuu mucaan bakka isiin nama isiin bira deemtee guddattu yookiin mucaan abbaan guddisu jiru abbaa barbaachisuu qaba mucaadhaafi. Dirqama wajjin ni jiraatan akka faamiliititti jechuudha. Amma barbaita dubbiin tun ifatti illee baatu faamilii ta'uu isaanii ifatti bahe malee dogoggoraan mucaan daa'imni irraa dhalatee dogoggorris ka isaatii miti, kan dhalchisan illee miti. Kanaaf daa'imni waan paanish ta'uuf hin qabu. Innillee biraa deemee yookiin innillee waan of paanish illee godhuuf hin qabu beektaa. Mucaanis kana beekaa guddachuu qabdi. Haala kana beekamu. Ilmoon diqqoon sunillee kana beekaa guddachuu qabdi. Maaliif wanni kun fuulduraaf illee isaanuma jidduutti akka hin uumamneef beektaa achumatti akka dhaabatuuf solushiniin isaa kana. Wanni kun yoo itti callifamee akkasitti itti fufame akkasumatti wal dhalchaa deema dubbiin akkasumatti guddataa deema jechuudha rakkoon suni. Innis yoo jalaa dheesse amma isa harka jirti beeki wantumatti isa harka jirti amma. Inni yoo haadha isa illee asif fidee wal barsiise isa harka jirti. Haa ta'u namni yookaan dhaggeeffattootni keenya biroon kanarraa maal baratu? Mee seenaan kun maatii maal gorsaa? Maatii maalirraa barachuu danda'u? Ijoollee yeroo wal fuudhan maal gochuu akka qaban maalirraa barachuu danda'u? Namni maalirraa barata seenaa kanarraa? Haga fedhe illee namni erga wal fuudhee wajjin jiraatee ilmoo walirraa dhalche barbeetaa wal dhabanii addaan baa'uu addaan fagaachuu kanatu dubbii akkanaa kana uume. Kanaaf warri biraallee waan akkanaa kana akkan uumamne barnoota isaaniif ta'a jechuudha.
maatii nama walitti fidanii wal barsiisanii wal agarsiisanii wal beekuun dirqama akka taate akka aadaatitti jechuu. Aadaa kennallee taatu aadaa biroollee taatu beektaa kun barbaachisaadha maaliif deemee rakkoon akkanaa akkan uumamneef waan akkana kana irraa barata namni. Haatillee abbaan illee gurbaan fuudhu sinisillee wayita fuudhuun illee beekee fuudhuu qaba. Maatiin isaallee maatii mucattiillee akka wal beekanillee barbaachisaadha beektaa. Fageennaan addaan maatii irraa fagaatanii wal fuudhuun kunis gaarii akka hin taane barata namni kanarraa beektaa. Tole haa ta'u egaa Abduu magaalaa Naayiroobii Keeniyaa magaalaa Naayiroobii irraa qophii kana irratti hirmaattee yaada kee kennachuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Finfinneetiin guddoo si galatoomfanna. Galatooma. Egaa mul'is qabataa akkas jechuun nuuf barreesse haalli si mudate hedduu nama gaddisiisa. Dhugumatti kun hedduu ulfaataadha. Ati haala kana waliin dandeessee har'a ga'uu keef hedduun si jajja. Ati nama jabaadhas. Gara yaada kennuutti yeroon ce'u tokkoffaa dogoggoraan alattullee mucaan keessan jiraachuu qabdi. Lubbuu baasuun sirrii miti. Lammaffaa dureettiin dogoggora kana dhaga'uu qabdi. Garuu bifa isheen ittiin dhaga'uu qabdu ogeessa fayyaa yookaan hiriyaa ishee irraa osoo ta'ee baay'ee gaariidha. Sadaffaa haati kee osoo haalli kun furmaata hin argatin dhaga'uu hin qabdu. Erga furmaata itti gootanii booda garuu yoo dhageesse hammeenya qabaata jedhee hin yaadu. Arfaffaa dhimma kana abbootii gadaa yookaan maanguddoota haasofsiisi. Isaan furmaata gaarii siif qabaachuu danda'u. Jabaadhu obboleessa koo jechuun yaada isaa nuuf kenne. Abbuu kabbadaa immoo akkas jechuun nuuf barreesse. Yaa obboleessa koo dursa jabaadhu furmaatni hin dhibu jechuun fedha. Itti aansuun ani ofii kootii namoota mudannoon akkanaa isaan mudate kabiroonaan beeka. Isaan garuu akka kee kana carraa namaan mari'achuu hin arganne jarjartiidhaan walirraa dheessanii mucaa isaanii mana duwwaatti dhiisanii abbaan ni bade haati ammoo bakka isheen buute hin beekamu. Osoo furmaata itti arguu danda'anii jireenya nama hedduu gaaga'an. Kanaafuu ati nama jabaa ta'uu kee dhugaa siifan ba'a. Yaa obbolee akkas godhi. Dursa hiriyaa garaa keetii kan dhoksaa kee itti mattutti mariisisuu qabda. Itti aansuun bakka dhaloota kee deemii jaarsolii haasofsiisi. Sana booda dhaawataan furmaata isaan siif kennan hubannoon hordofii itti deemii jechuun yaada isaa kennee jira. Ani maqaan koo Abdii naan jedhanii kan jiraadhu Ugaandaadha. Fuula kanallee dubbisee jira dhalaa kana naa kennu keessaniif guddaa galatoomaan isin jedha. Gaaddisaan wanti isaaf furmaata taa'e kan yaadu baduu osoo hin ta'in rakkoo osoo hin beekin isa mudatte kana furuudhaa fi gara jaarsummaatti yookiis jaarsolii wanta kanaaf furmaata gochuu hin danda'u wanta kan jedhee yaaduu fi gama sanatti osoo deebisee hin jedha. Gara lafa dhaloota isaatiitti deebi'eeti kan inni jaarsolii biyyaa naannoo isaatii haala isa mudate kana ibsee fi gara jaarsummaatti akka deebi'ee jaarsoliin furmaata akka kennanii fi kan dubbachuu barbaade. Kalaa lamma wanta kana bifa lamaan ilaaluu dandeenya gama sana osoo nuti fuulduraa jechuudha. Tokko rakkoo gaaddisaa mudate kana wanti ifa godhu tokko hin jiru akkan ilaaletti. Fakkeenyaaf dhalootaan haadha isaa hin beeku ture. Dhalootaan haadha isaa waan hin beekneef bakka akkasii jirtidha kan inni odeeffatee dhaqe. Haadhi isaallee eenyu akka taate bifa isheellee hin beeku. Kanaaf wantoota kana yoo qulqullaa'e yoo dhuguma haadha isaa ta'uu ishee qulqulleeffate rakkoo kana ammallee furuudhaaf ishee gaquunname booddee yoo ishee mirkaneessitee warroonni isa dhaloota isaallee beekan yoo wanta kana mirkaneessaniif sanaa booddee gara jaarsummaatti dhufaa jechuudha. Tole egaa kanatti jettu dursa wanta kana qulqulleeffachuu qaba. Namni haadha kooti jedhe kuni haadha isaa ta'uuf ta'uu dhiisuu ishee sirriitti qulqulleeffachuu qaba. Erga qulqulleeffatee booda immoo seenaa kana jaarsolii biyya isaatii biratti deebi'ee furmaata akka isaanitti kennaniif gargaarsa gaafachuu qabaachuu keeti. Haga sanattoo haadha manaa isaatti yookaan kan obboleettii kooti jedhe kana dureettiitti seenaa kana himuu qabu moo himuu hin qabu? Ilaala
Egaa jalqaba haadha isaadha erga qulqulleeffate booddee yoo isheetti wanta kana kaase ammallee egaa ga'uma biraa uumuu wanta danda'uu fi isheen illee rifatte jechuudha. Isheetti osoo inni gara jaarsolii sanaa ishee waliin dhaquu qaba yookiin ishee dursee eega dhaqee jaarsumaan taa'ame booddee waan jaarsoliin murteessan ishee waliin deebi'ee ishee fuudhee gara jaarsolii dhaqee jaarsolii waa'een isaan ittiin jedhan lamaan isaanii fudhachuu qabu jechuudha. Tole haa ta'u egaa yaada keetiif galatoomii jennaan. Mee seenaa kanarraati seenaa gaaddisaan nuuf erge kanarraati dhaggeeffattootni keenya biroon maal barachuu danda'u? Seenaan kun maal nama barsiisa? Seenaan kun wanta guddaa irraa baratama. Fakkeenyaaf seenaa keessatti rakkoon akkasii yoo uumame akkamitti akka furmaata argachuu qabullee baay'inaan waan uummanni keenya hin beeknee fi gama jaarsoliitti rakkoon kun hiikame akkamitti akka hiikame barnoota guddaa nuu ta'a jechuudha. Ilaalcha akkamii akka inni qabaatu warra hin beekneef barnoota guddaa nuu ta'ee yaada waan ta'eef. Namoonni wal fuudhan illee utuu gara sirna gaa'elaa sirna bultii ijaarrachuutti hin ce'in eenyummaa isaanii osoo qulqulleeffatanii gara gaa'elaatti ce'anii fi baay'ee guddaadha. Maaliif rakkoon akkasii mudachuun jireenya namaa keessatti gaagamuu guddaa waan qabuuf jechuudha. Dursa qorannoon illee gaariidha. Eegaan gaaddisaan isiniif katabe illee barnoota guddaa nuu ta'ee jira wantoota akkas akkasii fi mudannoo gama kanaan uumamaniif jechuudha. Tole egaa dhaggeeffataa keenya Abdii Ugaandaa irraatii nu bilbiltee yaada kana fakkaatu seenaa gaaddisaan nuuf erge irratti dhiyeessuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Finfinneetiin galatoomii jenna. Isinillee guddaa galatoomaa wanta baay'ee isinirraa baraa jirraa gabaadhaatti nuuf baasin. Bareechaa Gondee ammoo akkas jechuun yaada isaa inbox nuuf godhe. Obbo Mardaasaa abbaa keetii jechuun haadhi kee sitti himte abbaa dureettii ta'uu hagam sirriitti adda baafattee jirta. Dureettiin kan obbo Mardaasaa ta'uu hagam adda baafatte. Gaaffii kanaaf deebii quubsaa qabaachuun kee baay'ee barbaachisaadha. Itti aansuun waa'ee kee fi dureettii akkasumas maatii dureettii si caalaa kan beeku haadha kee waan ta'eef osoo mana kee hin diigin dursa haala si mudate kana haadha keef himuun hedduu barbaachisaadha. Tarii akkuma kana waan ati hin beekne hedduun jiraachuu ni danda'a waan ta'eef jechuu kiyya. Kanaafuu haala kana osoo haadha keetti mariisistee bifa ittiin haadha kee hubattee furmaata waliin barbaaddan osoo mijeessitee hedduu bu'a qabeessa jedheen abdadha. Jabaadhu homaan shakkiin obboleessa kiyya. Furmaatni hin dhibu jechuun yaada isaa nuuf barreessee jira. Gama toora feesbuukiidhaan kan yaada isaanii kennan keessaa Qannoon Cammir isa tokko. Innis akkas jechuun barreesse. Kun dandeettii namaatti baay'ee ulfaataadha. Sobii fakkeenya fudhadhuutii haadha manaa kee mariisisi jechuun yaada isaa kennee jira. Maqaan koo Kaliil jedhama. Suudaan kaartuum irraa bilbila. Akka yaadicha dubbisee hubadhetti jalqabayyuu haati isaa haadha isaayyuu haadhuma isaayyuu ta'uu ta barbaadee argate sani isii ta'uu akkamitti beekuu danda'e wanni inni qabatee isii ta'uu isaa beekee wanni inni beeku hin jira. Tole haadha kooti jedhee kan inni naqee gaambellaatti argate kun dhuguma haadha isaa ta'uu ishee akkamitti maaliin mirkaneeffatee hagam maaliin mirkaneeffateedha amma yaanni kiyya. Maaliif seenaan sun kanarratti hundaa'a waan ta'eef jechuudha. Isaan irratti hundaa'a. Tole haa ta'u gaama gara yaada furmaata isaatiitti immoo yeroo ceenu ati kan jette dhugaa ta'uu danda'a yookaan soba ta'uu danda'a seenaan isaanii kun namni haadha manaa koo ta'ee wajjin jiraachaa jiruu fi amma immoo obboleettii koo ta'e kun dhuguma obboleettii isaas ta'uu dandeessi dhiisuus dandeessi jetteetta. Yoo obboleettii isaa ishee dhugumaati ta'ee maal gochuu qaba? Waliin jiraachuu qaba moo hiikuu qaba moo yoo hiikasees immoo akkamittiin furmaatatti kennuu qabatta? Yoo akkasitti dhibbaan dhibba beekee haati illee haadha isaa ta'uu dhibbaan dhibba akkasi beekee illee obboleettii isaa ta'uu yoo ka beeku ta'e waliin jiraachuun qabu.
sammuun isaayyuu isaan iyyamu jechuudha. Deebi'ee fi wajjin waan ilmaan dibiirraa argachuudhaaf sammuun isaayyuu waan hin iyyamneef dhiisee akkuma akka obboleettii isaatti ilaalee akka misteekii osoo hin beekin jarri lachiyyuu osoo hin beekin waan ta'eef sammuu ofii amansiisee daa'ima jara lamaan jidduutti argamte. Ammoo beeksisanii hojjaa isiin guddattee maal jettee itti himanii beeksisanii amansiisanii akkuma nama tokkootti guddisuudhaaf waan isii cufa guutanii fi haga isiin ulaa tokko geessutti ofii waan qabattutti guddisuu qabanii jiran. Tole, itti dabalataan immoo gama biraatiin yaadni jiru odeeffannoon kun sadarkaa ammarra jirutti haadha manaa isaa dureettiitti seenaa kana himuu qaba moo himuu hin qabu? Haadha isaatti himuu qaba moo himuu hin qabu? Maal gochuu? Himuu qaba. Yoo obboleettii isaa ta'uu beekee sirriitti mirkaneeffatee jee haadha isaatti illee himuu qaba, dureettiitti illee himuu qaba. Obboleettii isaas ta'uu yoo sirriitti beeku ta'e deebi'ee walii akka jaarsaaf jaartitti waliin jiraachuuf sammuu isaallee eeyyamu. Yaada guddaa deebi'ee ammoo waan aadaatti illee akkuma amantiitti illee wanni akkasiillee waan onnaan jennee fi itti himeetiniin akkasitti wal faamsisuu qabanii wal beeksisuu qabanii. Inni yoon itti mee of miidhuu dandeessi? Akka dogongorri yookaan isaa fi isii birallee akka hin jirre itti himee akkuma daa'imummaarraan ijoollummaarraan waliin turanii akka jedhanitti osoo hin beekin agarsiiyyuu waliin turu akka yookaan dogongorri jara lamaan jidduullee hin jirre beete akkasitti itti himee amansiisee isiin illee fudhachuu qabdii jechuudha. Osoo of miidhuu hin ta'in yookaan waan dibiirra of geessuu osoo hin ta'in dogongorri kun misteekiin kun eessaa akkamitti akka ta'uu danda'e beekuu qabdii jechuudha. Of amansiisuu qabdii akkaan jetti. Tole, haa ta'u dhumarratti namni biroon yookaan dhaggeeffattoonni keenya biroon seenaa gaaddisaan nuuf erge kanarraa maal barachuu danda'a? Seenaan kun maal nama gorsa? Seenaan kun akka itti nama gorsu jalqabumayyuu namni kamiyyuu amantiillee qaba, aadaallee qaba. Kana waan ta'eef waan akkanaa kana misteekii badii akkanaa kana amantii isaatii fi amantiin kamiyyuu jechuudha. Amantii isaatii fi aadaan isaallee isa dhoowwa. Badii haadhaa fi abbaan isaa dalagansan jechuudha. Waan kana baratanii akka wanni kun hin taane wanni kun akka badii guddaa ta'e akka namaa maqaa isaatiif illee akka hin taane deebi'ee ammoo aadaatti illee akka hedduu isa saalfachiisu jaartii namaa akka dirquun kunniin akka aadaatti illee akka amantiitti illee waan dhoorgama waan ta'eef akkasitti fudhatanii waan akkanaa irraa warri badii akkasii dalaguuf sammuu hin jiraa yaadu akka irraa of eeggatanii. Tole, haa ta'u akka fedhiin itti mul'isu akka hin taanedha. Irraa of qusatuu qaban. Tole, haa ta'u Kadir Sudaan Kaartumirraatii bilbiltee yaada gaaddisaan nuuf erge kanarratti hirmaachuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon si galatoomfadha. Galatoomaa. Itti fufuun Joonsii Dirbaabaa akkas jechuun yaada isaa barreesse. Dhuguma nama rakkisa. Garuu haadha manaa keetti himuun dirqama. Isa dura ogeessa qorqorbii mari'achiisi. Itti aansuun hawaasni fafa akkasii akkatti hiikuu waan qabuuf isaaniin mari'achuun baay'ee barbaachisaadha jechuun yaada isaa nuuf kennee jira. Kul kulurat yo
naaf godhii onneerra siidhaabuun dandayu haadara baadii kan koo baachuun dandayu qaamni kan koo dhumee sheena'u. Egaa yaada dhaggeeffattootni yookaan hirmaattotni seenaa gaaddisaan nuuf erge irratti hundaa'anii nuuf qoodan haga kana yoo ta'u, nutis akka raadiyoo Finfinneetti yaada irratti laachuuf maddi rakkoo kanaa dogoggora nama tokkoo yookaan nama lama jechuun kiyya ka gaaddisaa yookaan dureetti qofa osoo hin taane rakkoon kun kan dhalate dogoggora maatii kan hawaasaa fi mudannoo jiruuf jireenyaa keessatti uumameen ta'uusaa gaaddisaan dhugeeffachuu qaba. Akkuma kanas ba'aa qaanii fi yaaddoo mudannoo kana baachuu fi furmaata isaa itti barbaaduunis ga'ee gaaddisaa yookaan kan dureetti qofa osoo hin taane kan maatii isaanii hundaati, kan gosaati akkasumas kan hawaasa bal'aati. Kanaafuu yaaddoo kana qofaa baachuu hin qaban. Egaa haala kanarratti hundaa'uun gaaddisaan tokkoffaa qalbiin isaa akka hin cabneef dhiphina qaanii yookaan yaaddoo fi balleessummaa yookaan immoo galtii fiiliingii akka itti hin dhaga'amneef ogeessa qalbii haasofsiisuun hedduu barbaachisaa ta'a. Qalbii isaas amansiisuu fi tarsiimoo ittiin furmaata kanatti barbaadanitti of qopheessuunis hedduu barbaachisaa ta'a. Lammaffaan immoo akkuma maddi rakkoo gaaddisaa yookaan immoo dureetti qofa hin taane furmaata wanta kanaas kan itti arguu danda'uuf dirqama itti qabu hawaasadha. Akkuma sida dubbanne gosadha, maatiidha. Kanaafuu rakkoo uumame kana maatiin baruu qabu. Qaama hawaasaa keessaa jaarsoliin, abbootiin amantiis yoo ta'e beekuun isaanii hedduu barbaachisaadha. Maaliif Oromoon akka aadaa isaatiitti rakkooleen akkasii wanti ceersisaa ta'an yookaan immoo wanti safuu ala ta'e akkasii yeroo uumamu bifa ittiin rakkoo kana yookaan mudannoo kana furmaata ittiin barbaaduu fi furmaata itti argamsiisuu ni qabaata ta'a, ni jira jennee amannas. Kanaafuu dhoksaan fanxoon fayyisu akkuma jedhamu mudannoon uumame kun gaaddisaa fi dureettiin jaallatanii yookaan immoo osoo beekanii kan keessa seenan osoo hin taane osoo hin beekin mudannoo jiruuf jireenyaa keessatti kan isaan mudatee fi maddi rakkoo sanaayyuu kan maatii irraa ka'e ta'uu isaa qalbeeffatanii rakkoo uumame kanaaf immoo furmaata itti barbaaduunis dirqama maatii, dirqama hawaasaa fi kan maanguddootaa akkasumas abbootii amantii ta'uu isaa sirriitti beekuu qaba. Itti dabalataan namootni hedduun seenaa wal fakkaataan isaan mudachuu danda'a. Seenaa gaaddisaan nuuf erge kanarraatii barnoota hedduutu baratama. Tokkoffaa namni tokko aadaa isaa dhiisee aadaa isaa irraa fagaachaa gaafa deemu sirna uumamaa irraa fagaachaa kan deemu ta'uu fi jireenya isaa keessatti sakaallaa fi mudannoon hamaa ta'e akkasii kan isa mudachaa deemu ta'uu sirriitti nama barsiisa. Itti dabalataan abbaaf haadhi rakkoon tokko isaan gidduutti uumame gaafa gargar ba'uun isaaniin dura hireen ilmaan isaanii maal akka ta'uu danda'u sirriitti itti yaaduu akka qabanii fi yoo gargar ba'u ta'es bifa hawaasa keessatti beekamuun bifa aadaa fi duudhaan saba ofii gargar ba'iinsa kan ittiin keessummeessuuf ittiin geggeessuun gargar ba'uun hedduu barbaachisaadha. Maaliif furmaatni hiree ilmaan ofii achi keessatti kan argamu waan ta'eef jechuudha. Itti dabalataan ammoo namni tokko akka aadaa isaatiitti wal fuudhuu osoo maluu aadaa isaarraa adda ba'ee calliseedhuma wanta wal jaallateef yookaan immoo wanta wal wajjin jiraachuudhaaf hawwii qabaateef wal fuudhuun hedduu rakkisaa ta'uu isaa sirriitti nama barsiisa. Akka aadaa ofiitti maanguddootti himanii gosa ofii balbala lakkaa'anii wal fuudhuun rakkoolee kanaaf kana fakkaatan kan biroo irraa hedduun kan nama tiksu ta'uu isaa sirriitti nama barsiisa. Itti dabalataan ammoo rakkoon akka kana safuu cabse yookaan immoo hawaasummaa keessatti hedduu nama qaanessu akkasii gaafa nama mudatullee furmaatni isaa harkuma hawaasaa keessa, harkuma maatii keessaa fi harka ofii keessa kan jiru ta'uu isaa sirriitti kan nama barsiisudha. Hawaasaaf wanti furmaata dhabu kan hin jirre ta'uu isaa sirriitti kan nama barsiisudha. Ba'aa tokkos ofii qofa baachuurra hawaasaan mari'atanii, maatiin mari'atanii, gosaan mari'atanii furmaata itti barbaaduun gaarii ta'uu isaa sirriitti kan nama barsiisudha. Itti dabalataan haadhaa fi ilmi walirraa fagaatanii jiraachuun hagam akka nama miidhuu danda'uu fi akkasumas immoo rakkoo jiruuf jireenya keessatti nama mudatuun waa'ee seenaa dhugaa yookaan eenyummaa ilmaanii yeroo isaan guddatan isaan barsiisuun rakkoo gara fuulduraatti isaan mudachuu danda'u irraa kan isaan tiksu ta'uu fi iftoominni maatii gidduu jiraachuun hedduu barbaachisaa ta'uu isaa kan nama barsiisudha jennee abdanna. Egaa haaluma kanaan gaaddisaan kan irraa of eeggachuu qabuu fi yookaan namni wanta akkasii isaan mudate kan isaan irraa of eeggachuu qaban yeroo baay'ee akkuma beekamu wantootni akkas nama qaanessaniif nama sodaachisan yookaan yaaddoo namatti uuman jireenya namaa keessatti gaafa nama mudatu namni araada garaagaraatti qabamuudhaan yookaan immoo qorsamaa kan qalbii namaa dabarsan yookaan kan qalbii namaa adoochan fudhachuudhaan
yaaddoo kana jalaatii ba'uudhaaf yaalii yeroo isaan itti godhantu argama. Akkasumas immoo rakkoo kanaaf furmaatni baduu yookaan lubbuu ofii irratti yookaan jireenya ofii irratti murtoo garaagaraa fudhachuun akka furmaataatti yeroo itti namatti mul'atuufaa jiraachuu danda'a. Egaa gaaddisaan isa kanarraa adda ta'ee furmaatni harka isaa keessa jiraachuu fi rakkoon kunis kan furmaata qabaatu ta'uu isaa sirriitti hubatee wantoota garaagaraarraa wantoota akka furmaataatti isatti mul'atan garuu negatiiv saayidii yookaan immoo roga hamaa qaban akkasii gargaaramuu yookaan karaa akkasiirra deemurraa akka of eeguu cimsinee gorsina. Egaa namoonni rakkoo wal fakkaataan haala jiruuf jireenyaa keessatti isin mudate yookaan ammoo seenaa wal fakkaataa dhimmoota garaagaraa irratti xiyyeeffatan yoo qabaattan nu mariisisaa nutis dhaggeeffattoota keenyaaf hirmaattoota keenyaaf qoonnee yaada furmaataa itti isiniif barbaannaa isiniin jenna dhaggeeffattoota keenya. Qophii har'aa irratti kanneen hirmaattan hundi keessan guddoo galatoomaa jenna. Gaaddisaan Taammiruus seenaa kana nuuf qooduudhaan namni akka irratti mari'atu barnoota akka irraa argatu gochuu isaatiif guddoo isa galatoomfanna. Furmaata qajeelaa sirriitti kan argachuu danda'u ta'uu isaas abdii guddaa qabnu isaaf ibsina. Siidaabuun danda'u haadara baadii kan koo baachuun danda'u qaamni kan koo dhumee sheena'u. Sagantaa keenya bilbilaan dhaggeeffachuuf 1716748283 irratti bilbilaa yookaan ammoo Finfinnee raadiyoo jechuun SoundCloud irratti nu barbaada. Akkasumas YouTube fi Facebook irratti ni argamna. Yaada keessan nuuf qooduu warreen feetan ammoo gama teessoo iimeelii keenyaa finfinneebroadcasting@gmail.com jedhuu fi akkasumas gama Viberii fi WhatsAppidhaan lakkoofsa bilbilaa 1428687968 irratti nu quunnamaa isiniin jenna. Warreen telefoon Androidii gargaaramtan ammoo App Store yookaan Google Play keessaa Finfinnee raadiyoo kan jedhu bilbila keessan irratti buustanii ittiin nu hordofuu dandeessu. Kan har'aa haga kana ture. Qophicha qindeessuun kan isin faana ture an Odaa Sabaati. Turtii keessan haga ammaaf ulfaadhaa jenna. Torbee yeroo wal fakkaataatti haga walitti deebinutti nageenya isiniif hawwina. Torbee dansaa.